ሰበር ዜና ጉዞ ወደ ጀርመን ብለን የወራኑ ከባድ ብለኑ ወደ ጀርመን ቲቶ ወደ የመን አስገብቷል ሱመያን። ሰበር ዜና ጉድ እኮ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ ጅርተኒ ፈያ ቀብደኒ ጉዞ ወደ ጀርመን ወደ የመን ተቀይሯል። አሁንም ደግሞ ሱመያ ዱጋ ረቢ ሱመያ ስሪት ከንሽን ሆጀቻ ጅርቱ ወላሂ namichatti sirriitti taphachaa jirti Saayidootti sirriitti taphachaa jirti dhugaa dubbachuuf. Namicha amma macarrashaatti fatanaa jirti. Fatanaa kabbaadiitiin isa fatanaa jirti jechuudha dhugaa dubbachuuf. Jaarmanitti deema nama nasimatu achi ga'ee viidiyoo isinii waraabee isinii gadhiisaa. Hannaa fixe nama akkasiiti nama akkanaa jedheen odeessu achumatti argitu isa jettee haasaa turte. ጉዞ ወደ ጀርመን ጉዞ አሁን ተቀይሮ ወደ የመን ሆኗል። የመን ተቀየረመ ጀረችው ጉዞን ጀርመን ጉድ እኮ ነው። ይገርማል። ዛንድሮስ ማልጀት ሜዱ ጋርቢ ለካ ይሸን ጋማ ሱማያ ሳይዶን አከ የፊጌ biyya galuuf akkas jette jechuudha. Ofii jechi deemuuf argitanii dhugaa rabbi akka isheen itti taphachaa jirtu. Amma Saayidoon gadda galee jechuudha. Isheen amma Jaarman deemaan jira fixadhee hundaa isa jetteef fiigee galee jechuudha. Ijoollee koo akka fe'etee illee na agarsiisuu qabdi. Yoo ishee jette gadi kufee kadhadha. Yoo didde immoo poolisoota qabattee ijoollee koo akka na agarsiistuun barbaadaa jedhe. Wanni achi bahuu dhageessu isheen immoo dura dabartee yoo wanni finfinnee galu isheen immoo eessa buute Yemen buutee jechuudha. Ilaala akkuma argitan hawaa bira jechuudha. Hawaa bira dhattee kachi jettee hoteela qabattee hawaanis bakka hoteelaa sana dhattee nyaata hojjettee fi waliin tazanaannaa waliin bashannanaa jiru jechuudha. Dhugaa rabbii nama dhiba gizee sammuu Sumayyaan baattu. Ajab nama dinqa dhugaa rabbii. Namoonni baay'een birrii beeka kasaara gallee Jaarman deemuuf biyya adda deemuuf carraa dhabnee jirra jedhani. Akkamitti kan ishee kana jidduutti fixatte isheen ijoollee kana lama qabattee kan jedhu nama baay'ee dubbata wanta kana beektanii. Kun gungumaa akkamiin kana ta'e namni jedhee yaadaa ture. Nama baay'een irraa haasaa ture jechuudha. Sumayyaan egaa Saayidootiin achi baasuuf malee Jaarmanis deemaa hin jirtu. Yemenuma duraatti deebitee jechuudha. Isa Jaarmaniin deema jette. Qinnaa guddaa raastee lafa chachoostee kunis akkamiin jedhe. Saayidoon illee nama maatii isaatiin isaan tokkos godhaa isa jechaa ture jechuudha. Ilaala amma isa jirti Yemen isheen immoo jala darbattee yoo wanni finfinnee bu'u isheen immoo isa buutere. Adan moo sanaadi jette sadan moo maal jetti bakka achuu Yemenuma keessa ta'e adan jette laata adan achi qabadhee jira hoteela kunoo jettee hoteela agarsiisaa jirti. Hawwa immoo Saayidoo ilaali mana koo biti booda yoo dhufte sibira dhufte jettee nan cinqiin ilaali hoteelaadha jettee isheen illee sodaa ishee keessa viidiyoo kana wanta gadhiista ta'eef Saayidoon argaa jira wanta ta'eef Saayidoon mana koo miti. Kan isheen dhufte hoteelatti wal argina ilaali. Booda yoo dhufte immoo mana kee jirti jettee akkuma kanaan dura akka nan cinqinee fi jetteen isheen dabarfatte jechuudha. Hawwallee baay'ee tokko nama dhibdubbo diraamaan hojjetamaa jiru qallaalii miti. Sumayyaan diraamaa isheen hojjechaa jirtu dhugaa rabbii as miti baay'ee tokko jechuudha. Saayidoon immoo viidiyoo kana waa argu jecha tokko gadi ba'ee kennee jira. Jaarmanin deemasa jettee achi na baasuu fi achi na baastee waan ani finfinnee budhu na jala darbite isheen immoo Yemen buutee jedhee jira. Kana hundaa hangochaa jiru immoo hawaadha jedhee dharma immoo taraa hawaadha dura eenyu maqaan ishee qaallitti sana
dura ishee ture amma immoo Hawwaatti xiyyeeffatee jira jechuudha. Saayidoon akka himatetti Hawwaadha. Kan kana hundaa godhe eenyu? Hawwaadha. Anaan achi keessa na baasuu fi kana jette Hawwaani akkas goote isheedhaan kana gochaa jiru kan jedhee himatedha jechuudha. Saayidooni amma tokkoffaa immoo Hayyuuni qullaa maraachaa jirti. Qullaa adeemti. Maaliif kana goota jedhee jennaan anumattuu hin siqiin jettee kunoo giddii meeqaatiin viidiyoo jalqaba irratti isinii waraaba wanta jiruu fi kanaafidha kan inni jedhee jiru jechuudha. Kana ani siif jedheen siin jaalladheen malee shaashii hidhachuu hin barbaadu. Jaallattes jibbites qullaa kon deema. An durallee kiristaanadha. Siin jaalladheeni siin si eeguuf malee ani kiristaana wanta ta'eefi akkan barbaadetti deeme akkan barbaadetti dhuffadhe wanti si gashuu hin jiru naan jettee jirti. Hayyuun jedhee jira. Mataa qullaa deeme, surreetiin deeme, qullaa koo deeme wanti tokkittiin an si gashuu hin jiru kanaa booda. An silallee si jaalladhe malee ani kiristaana. Si jaalladheen mataa kootti shafanataa jira malee ani silallee kiristaana wanti si gashuu hin jiru naan jettee jirti. Kana booda kan bakka biraa deemuu miti. Asii baatee anaan Adaamaatti dhiistee Finfinnee deemta taanaan mana kanatti nan argitu. Kana booda mana kana keessatti nan argitu. Qullaa kon deema kana booda siin gashuu na hiiki naan jettee jirti. Yoo walii gallee ammallee waliin gallee yoo walii galleetti immoo viidiyoo waliin waraabna isinii gadhiisna. Ani immoo ijoollee koo irratti qalbiin beeku. Ijoollee koo argachuuf eessa yoo ta'e eessayyuu duubatti hin deebi'u. Hayyuu wajjiniin ammallee hayyuutiin kanuman jedhee gaaffii isheen dhiyeessitetti. Ani ammallee ijoollee koof jechuu boolla hin buudha. Duubatti hin deebi'uudha kan inni haasaa jiru jechuudha. Saayidoon illee akkas jedhe. Ani ijoollee koo wanti naa caalu hin jiru. Ijoollee koo argachuuf eessa yoo ta'e ammallee har'allee boorullee hudduu duubatti hin deebi'u. Sumayyaan immoo kan deemtee fi achi akka fuudheef akka hin fuune sana walii haxarreeffachuu fi inni isheen achi na baastee sobdee Jaarmanin deemattee yoo na Itoophiyaa galu achi galtee fi kanaafidha. Achi geessee wayiin immoo waan sobaa qababbartee akka ammallee hin gadhiisne. Bakka jirtanitti naa eegaa. Bakka isheen lixxutti karaatiin naa eegaa warra achi keessa jirtan adaraa jedhee jira. Ammallee hin deebi'aa achitti jechaa jira Saayidooni. Guyyaa isaa hin beeku inshaallah hayyuu wajjiniin fixanneen addanaati achi hin deebi'anii waan ijoollee koo akka na agarsiistu ijoollee koo argaan barbaada wanta ta'eef ammallee itti kufee na wajjiniin yoo taatises dhiifatama gaafadhee waan jiru godhee fi akka ifiitama naa goote ijoollee koo illee natti agarsiistu barbaada. Ani hudduu duubatti hin deebi'u ammallee. Isheen illee ani isheen nafa tanaa jirtuu fi ijoollee isaa jaallatamu, ijoollee isaa hin jaallatu, ijoollee isaa barbaadamu, ijoollee isaa hin barbaadu jetteetiyyuu nafa tanaa jirti. Fatanaa kana hundaan isheen nafa tantuu fi har'allee anillee nama abdii kutuu miti. Boorus iftaanis ijoollee koof aarsaa guddaan kafala ammallee kan jedhee jechuudha Saayidooni. Hudduu duubatti hin deebi'u. Eessas so'atte hinuma naqa. Ijoollee koo argachuuf immoo ijoollee koo wanti duubatti na deebisu hin jiru. Fatanaa kanaaf deemte fuudheeramuun fuune jetteeti kana haxarreeffachuuf deemte ammaddee jirtu kana yoo ta'e Araboonni goddanyoonni baay'ee jiru nan ishee argachuu danda'a. Dhiifatama ishee gaafachuu danda'a. Yoo bakka duraa tokkotti deebite an argadhu malee bakka ammaa kanatti nan argadha. Yoon deemee jechaa jira. Torbee kana keessa Yemenitti hin deebi'e jechaa jira inni immoo. Amma yoonni torbee kana keessa gara Yemenitti deemu isheen immoo mas jala deebitee gara Finfinneetti deebiti jechuudha. Akkuma mala ishee jechuudha. Dhugaa Rabbii. Kanadha. Kabbaadiidha dhugaa dubbachuuf. Fatanaan kun cimeera dhugaa. Durallee diiggitiin keenya kan dhufee hayyuurraanidha. Hayyuunis immoo asii baatee Finfinnee deemnaanu nan argitu. Ka'anii fati yaadha manaaf abbaa minaa miti niqaa konarraa buusi. Kan jechee jirtu waliin gallee gaafa walii gallee moo waliin teenye viidiyoo tokko waraabne isin gadhiisna. Walii galmarran jirru kan inni jedhee jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata. Fatanaanii gaafa gadi jette waliin jette gaga.
heerumaa fi hundumaafu Sumayyaan illee akka Sumayyaa kan itti hojjete hin jiru sirriitti itti hojjette Saayidootti dhugaa rabbi wallaahi qallittiin sammuu isheen baattee deemtu qallaaliin seenaa dhuguma akka qalliittiin ilaalina sammuu isheen baattee deemtu waan xiqqoottis waan qallaalittis miti takka asiin jira jetti takka achiin jira jetti takka asiin jira jetti ila amman isheen jechaa jirtu argitanii Jarman hin diima jettee wanni Finfinnee gadu jira dabartee moo Yaman buutee jechuudha argitanii dhugaa rabbi sammuu akkamiiti amma wanti isheen deemtee fi jedhe Saayidoonis fuudheera moo dhuguma moo sobaa fi kana xarreeffachuuf inni isheen achi galtee amma as nagashitee kaatee jechaa jiran illee jechuudha hin cima dhugaa rabbi dubbachuu fi gurriidha wallahi itti hojjette dhugaa rabbi waan hojjechi bakka sammuu akkasii subhaanallah dhugaa rabbi sammuu isheetti baattee deemtu waan akkasin jedhamne'a hawaan immoo eeggadhu gaafa Saayidoon si dhufu akkuma kanaan duraa kee akkuma takka ol gadi si fuudhaa turanii edda isheen jirtu natti miinsaan nafu Saayidoon booda qopheeffadhu bakka lixxu gaafa Saayidoon si dhufu yaa Hawwaa ani quban qabu ani keessaan qabuun hin jiru keessaa qabda situ haala mijeesse siin jechaa jira amma Saayidooni gaafa inni si dhufuuf qophaa'iti zigijjuu ta'iti eeggadhu wayin immoo walitti araarsi yoo dandeesse walitti araarsi goddenyaadha miti isin lamaan goddenyaan wal gorsaa waan badaarra wal deebisa wanta ta'eefi gorsi Sumayyaa gorsiiti akka isheen Saayidoof araaramtu godhi yoo kanatti gaafa dhufuu jechuudha Saayidoon kokkee sii qabee jennaan yaa weelish situtti gaafatama fideeddee dhaqatte siin jedhe cinqii sitti buusa wanta ta'eefi cinqii kana keessaa bahuu fi jara lamaa walitti araarsuu qabdaa jechuudha yaa Hawwaa Saayidoon gaafa dhufee sin dhiisuu yaa weelish jara lamaa walitti araarsi amma sirraa dheegama jechuudha dubbiin gara kee taatee jirti dhugaa rabbii baay'ee tokko dhugaa ani sammuu Sumayyaaf kenneeru gara jabina illee isheef kenneeru Allahu akbar cimoodha jarri lakka akka laphee kana akka Oromoo kana sisii miti dirribii kenneera laphee jaraa kana dhugaa